ulfooyse Habibti akkan ulfooysineef qoricha baadhatee zoora kisiisan keessatti akkamitti ulfaayi? Wannan korma zadee beeka araada Oromoo Farist Shaatira Biraaboo kanaafuu kan godhu wannan korma. Ani kiniin isa dhubeetti. Dubartootuma tanarraa gaafiin qaba. Garuu ol beekanii miti amma dubartoonni tun. Dubartoonni mucaa kanarratti kun ol beekanii miti tun isaan bukkee isaa jechuu isaan cidhaa isaa dhiyeessu ol beekanii miti isaan. Hundinuu wal beeka'een. Ol beekamaa boolla tokkotti dubarre. Walitti akka jarri hin himne hin godha yennuu qabu iccitiidhaan qaba ishii dhufte addisii akka kana hin dubbatin iccitii keessa shanatti hin baasin anifati akka kana wajjin taana haadha manaa taataa maaloo jedhee dubbata sanaan booda hojjichiisa. Yoo barbaade immoo walakkaama keenyatti nu nama 12 nama 13 taanee ciisna akka inni walirra nu ciibsee fuulduruma keenyatti akka barbaade godhaa bula. Dhugaa waaqayyoof gurra keenya dhaga'uudhaaf illee kan nu jibbisiisu ol kaanee ilaaluudhaaf ija keenya dhuunfachuudhaaf illee kan bakka waan goonu dhabnee safuu nama hin beekne nama saree fuulduratti yoo akka kana hin godhamu fuuldura keenya irratti jechuudha. Wanti inni godhaa bulu. Ati rafteetta jedhee of gannee rafuuyyuu hin dandeenyu Habibti rafaniiru jedhee ka'ee waan barbaade sirratti gochuudhaaf nama yaalu dhanni. Maaliirraa baay'attanii jirtu yoo ta'e irraa kuttanii maan nama shaniin taatanii irraa kuttanii dhugaa rabbii micciirtanii jalatti dhugaa rabbii jalatti micciira dhugaa rabbii kenneet fuula kala baafamanii ishii jedhuma harkaan jalatti micciira ijjee isaanii. Kan mana qalabaatii na baase jechuudha mana qalabaatii na fidee guyyaa tokkoffaa bulee guyyaa lammaffaa irratti halkan ka'ee waan fedha isaanatti gochuu jedhee ribarraa nahee ka'eetan jechuudha. Ani mochi immoo ka'ee taa'ee jennaan gwaaddanyaa koo nama lama taanee baane mana qalabaatii isiitti garagalee isiillee itti taphachuu fedhee naan dhoowwannee jennaan waan inni itti godhaa hin jirrin hin ture mana sana keessatti jechuudha. Haddi poolisiidhaan inni sin qabsiisa jedhee nu sodaachisu waan baay'ee nurra geessisaa ture mana sana keessatti. Ara poolisiin isee wanti barbaadee dhufu malee akkamitti dubartii tokko biratti dubartiin tokko. Ani sanni kottu garba illee naan jedhee naaf barreessaa ture. Billaan hin jiru duubaa keessa maqasiin hin jiru. Manatti dhoowwadheen jennaan. Dhugaa rabbii billaa miti ijoollee Oromoo ammaan booda billaa miti billasi fudhatinaa ishii jetteetu muka fana baafatteetu mujaalumatti micciirta harkaanii. Dhugaa rabbii okkuusan duuti irti daqiiqata kan turtu rabbii maal gosa karakkarta hin karakkarina akkuma akkatti micciirta jalatti akkuta dhugaa rabbii. Jarri jala qabanuus jira kamma jaartiin ni jedhee mana keewwatee jiru haddi shintibeetii keessatti fuudhee dhaqee warcuma ol galchanii achi keessatti ollaan dirasiin gurrasaa qabata kun maaludha safuun beekanu jedhee jechuudha. Jarri bukkee kireeffatanii jiran shintibeetii geessa kushiinaa geessa nu halkan didheoo nu rabbashni kaanee jechuudha. Mirgi dhiiraa kabajamu dhiisaa filiis hin dabbara. Mirga dhiiraa of kabachiisuu kan danda'u isa mirgi dubaraa eenyuun hin kabajamin jedhe nus mirga qabna. Bakka dubara bakka hin barre inni bakka nadhee malee bakki inni hin deemin hin jiru. Ganni tokko barreessaa jiran dhufanii jiru. Isin kana hunda hin duutani haga isin bukkeetti akka feetee godhamtan haga isin mirgi isin cinaatti sarbamu hin duutani isin tokko taatanii ofirraa hogguu hin dandeessanii haga boolla tokkotti duutan. Dubbannees dadhabnee lafa ja'a taanee mana sana keessaa yommuu tokko keessaa yaane nu nama jaarama bakka tokko jirru kana yeroo guyyaa tokkotti keessaa baane mana sana keessaa jechuudha. Kanaaf maasala hoo jiraatte maqaa ishaan hin beeku galchinaan jedhe. Kunoo lakkoofsa tokko barreessaa jiranii godaan dhufanii jiran ijoolleen. Eenyu maqaan ishiiree jira hajeetu tana jirtu hajeetu tana. Ummi sharafuunis dhufteetti falmattuu. Mee lakkoofsa tokko barreessaa ani hin beeku murreetara sii kennuun gashitaa ol. Okay. Murreetara sii kenna lakkoofsa tokko tuqee ol gashi ani hin beeku. Caaltuun hin jirtiiti caaltu gashuu dandeessa ijoolleen beekta barra. Yalla isin taap godha warri jala jirtan pilis taap godha sagaleen keenya akka qulqullina nagaamu. Biraa kaasaa bidhaa daa'ima kichuu kutinaati irsa malee hambisinaati gadi kaas bidhaa amma daa'ima nagaa. Dhugaa jechuun ani wanti na laallatu tokko iyyuu hin jiru Habibti. Tuqamne rakkoo hin qabu tuqamne moo tuqamne dhugaa baasi. Ani keessa jiru garuu wanta ijaan arge sitti naasaa. Agarte tuqamte fajjua warra gaasaa taa'e qinqeetu taa'e dimbilo taa'e bichi bale dimbilo Footoo konaa kaasaa dhugaan siin jedha. Hamiidhaatiin kan alaabaan Oromoo si duuba jiru kan amaannoon Itoophiyaa si duuba jiru sanaa. Lakki ani ishee xiqqoodha ishee fuulatti harka maddiitti qabattee teessudha.
ishee Xiqqoo bareedu manti xiqqoo mana haadha jirti. Kaasa fi assaabdee ulaalaa jirtu. Kaasa bakka isii. Sabiira wallah. Kanaan yaadooto. Qabsiistu erga. Lubbuu koo jala jira viidiyoon barbaadanii achi jalaatti baafachuu dandeessu. Kanarraan kanaaf footoo nama nagaa fi nama nagaa hin taane laxxafiina. Warra baay'immaa nama meeqatu as keessa jira isaaniin ol gashaa. atiin bareeddaa jedhisi. Uummanni meeqa qabu siisii haa qabu. Lubbu. Wee eenyu lubbu? Daabboo keessi baasee hojjetu. Lammata ittiin deebii safara sanii haa lubbuu birriin illee haa baddu allaatti na nyaatte. Tigis. Ati qalliitti hintini jedha miti. Ijoolleen wal fixaa jiru ati hin qalladda miti. Amma as keessa qoy dirraa kan jettu kun ati ishii mucaa hammatteertu kana. Bachoo. Baay'ee sumani keessa. Siifaa fiddu isaaniin garee obsaafaa keessaa isaan sii galee. Obsaanii haa fiddu intalittis uffisa isaa bahu. Wal bukkee jiru jarri. Nama sadii amantuu keessa jiratan. Sadeen amma hedduun mucaa hedduu godhatanii taaptaa wal godhaa jiran kana sadeen kana naa fida. Isaan naa fida isaan fedhaan. Ganni mucaan intala inni hammatee jiru kuni obsaa bira jirti. Mana obsaa keessa jirti amma jechuudha. Obsaa seensisiiti isinillee haa seentu. Obsaa dhufteerta asirra jirta. Obsaa asirra jiraatte kootti macarrashaadha ammaan booda waa'ee kaaraa naasawan. Abbaan fedhe ol galabbate abbaan fedhe muka walitti dire shuda kallana. Obsaa asirra jiraatte kootu seen. Warri immoo obsaa dawwaltanii obsaa fiduu dandeessa fida. Obsaa warri fiduu dandeessan mee ol galchaa obsaan ol dhufeeraati. Lubbuun tuni maaliif inaasa meeshaalee haasaan? Isa hammatee walitti wanni jedhanii jiran kana keessa hin jiru. Garuu sana siraatan akka innis na gaafateera mana hojiitti na janajjanee na baaseera na fideera mana jaazasaa dhaqeera jechuudhaan. Mana jaazasaa gaafa naqu inni surmayyuu jechuudha. Ana bichaa otoo hin ta'in ijoollee hundumayyuu gaafatee jira jechuudha mana jaazasan keessa. Anaan gaafa na baasu haadha manaa naa taataa haadha mana hin qabu jedhe. Qabsooftu takka zimmi jedhi meeqanni ittiin dubbaa. Ganni afaan Oromoo dhageessa moo dhageessatu nama dhibba shantu seela jira. Kabajaan si gaafachaa jira footoo kiyya naaf kaasi. Ani wanti na ilaallu tokkoyyuu hin jiru. As keessa jirtu Dhugaa jiru qabaruu barbaadde warra abbaa dhugaa kun nama afurtu seela jira. Warri dhugaa qabatanii jira. Warri miiseejii sagalee koppii garaagaraa qabatanii jira seela jiru. Anaan kan maaliif na laxxaftaani? Moo gaa'ela koo diiguu barbaaddeetu gaa'ela namaa diigdee maal argattaani? deemasi gaa'ela maalitan diigan gaa'ela maalitan deegeessina walitti suuqqatan gaa'ela namaa ol diigaa malee qinqina gaa'ela namaa diideettee haatee. Ganni. Afaan bantii haante. Haa dubbadhati. Oomishii walitti suuqqattee. Dhaggeeffadhu ganni. Dhaggeeffadhu mucattiin kuni mana jaazasaa turtee wajjumaan turree jechuudha. Ishiin amma as jirtu turi moo? Maa manyaffattee gaa'ela godhii tire manyaqa. Yaa sirriidha ganni namni miidiyaatti ba'u jechuun ikkoo dhugaa waaqayyoo tumtiyyuu hin beektu baay'ee ulfaata. Ishiin immoo nama gaa'ela qabdudha dhugaadha. Jammaruma duraa maal godhu ishiin ikkoo gara koo dhufte narra dhufteeti malee kan ishiin gadi baate waan biraatiin miti jechuudha. Situ fide. Suura ishii kaasifi. Situ fide. Ganni footoo caaltu suuraa biraa naa ergi suuraa intalli tun bira hin jirre naaf ergi intala kaasi jedha kan hin jirre bira hin jirre naa ergi durboota afran bakka tokko naa ergi shana. Akkanatti kan walirra ciciisa warra Dubai laal. This is Dubai people. Ay warra Dubai. Ijaaza warra Dubai baran bakuni.
إجازة ورا دبي بقى. أقول إجازة ورا دبي يا بيبي. ويا قراكو قرانا لكم. شوفها رقم مويه ولا رقم ربي ورا دبي سكت ورا دبي سكت ورد إجازة أبو حبيبي دي ما في دفاتر متأيو ولا متأهل نافدا takka dofteerti goini takka dofteerti takka zala jirti dofteerti amma moo tokko tafa amma moo Ani keessa jira. Maal jala seenanii rafanii haayi? Yaa Rabbii koo ganniin nu maraachise barana ganniin nu kutatte ijoollee Oromoo. Ganni anillee paantiin hin kaane dhugaa Rabbii galata Rabbii yaa gooftaa koo mana nama tokko tol seenne garuu. Oblaa dhibee keessa nu jirta. Maqaa hin jiru wantoota osoo No. Lubbu! Oblaa dhibee? Oblaa dhibee? Shaayii fi? Eenyu waraaruu jettaa? Maal ganni midhaan tokko nama raachee. Wannoo biyya baatee xiqqoo Ameerikaa kana gadi uftee leera jettu akka mana mucaa kiyyaa jedhaniin tokko achi jira jee. Wayna gilaas maaliin ta'e? Maqaan tigisti Amaara naan hin jiru. Amaara malee Oromoo miti hin jiru. Maqaan tu sigaa shan jettuuni? Maaloo lubbuutu mana kiyyaa sana akka hin maraatte dhugaa Rabbii hin maraatte maraa'etan bahe dhugaa takka akkanatti ani zirnatii kan keessa galee mataa na dhukkubeen beeku akka har'aatitti. Kiyyaan kabinnenni? Mucaa kiyyaa argan tokko beektu kana afaan Amaariffaa irra dhaana tubbo tokko kiyyaa kan jedhamu mucaa hin gadda hojjiseen tokko beektu laayivii. Annaa Oromummaa horii kennanii achitti? Maaloo lubbuu maaliin maqaa afaan Amaariffaa baafattanii? Maatiin nu baasiree hin beeknu nuti. Gannatiin beektamatti gannatti mucaa kitaaba gurgurtu sana. Isiin achi jirti ati Oromoo miti maaliin maqaan kan kee gannii ta'ee ganniinis Oromoo miti jee maaloo gannii gochuu dhaqxee kuma kolfaan tuusa dhugaa Rabbii. Muka hundatti caccarsee mastaawaqaa kee gadi baasee maqaa koo itti agarsiisee bakka dhaloota kiyyaa itti agarsiisee siin nama nu bakka qomceedha isin hundi qomcee namni maqaa ganniitis qomceedha namni maqaa attiyyis qomceedha. Bagan ta'e dhugaa Rabbii maaloo ganni maraadhee tan fa'i dhugaa Rabbii gochuu dhaqxee. bagan ta'e hin jettuuni bagan ta'e dhufe hin jettuuni bagan qomceet hin jettuuni. Mataan na dhukkube. Qomceen namaa miti ma? Qomcee is king. Waaqa kuno king of king. King of king walla qomcee. Paaspoortii Oromiyaa qabattee mee namni takka takka. Paaspoortii Oromoo qabattee amma kaleessa galgala wanti iftuu wanti nan jibbuu fi paaspoortii Oromoo Amaaraa qabatanii kunoo paaspoortii Itoophiyaa qabatanii Oromoo Amaara jettanii maaliif Itoophiyaa jettanii barreessanii jechuu kana naaf du'a gaatii jedhaaf kun. Itoophiyaan biyya teenya sababni isaa paaspoortii qabatanii paaspoortii Itoophiyaa qabatanii. Sheeritti naa godhi naaf hidi bannaasis mucayyoos mucaa sundaa naaf hidi jara kana walitti xaraarsinii adda deemnaa irraa. Na obsaati. Eenyudha? Obsaati naaf hida mucaa kana mucaa. Gayyaa dhufte kunuu takka. Obsaa naaf hida. Maal ta'ee meeratti maadhaana? Ijaazaa ol buufatan intala koo dhiira tokko ijaazaa dhama shanii. Achiin booda ganniitu as keessa jira ishii. Humbaa daabbooto ishii. Amma immoo ijaazaa nama bakka footoo nama qabachuu jammartuu ijoo. Ganni nagaan siifaa ta'u. Achuu nagaa itti deebisaa lubbuu koo. Ishii ganniin dubbii jabduun kan qabdi tiyya takka jirti ijoo daabboon. Teetis gaaf tokko na bira geessi goe kiri kidaan mitti. Ani meeqisee makiinaa seerullee laayifii seera gafeeti. Daabboon to abaddaan meewannoon akkana jedhee maqaa isaa eenyudha? Boonan.
Gaaf tokko maaltii daabboo kee gadi baasu malee naan jedhatti katate. Suuta jeetee hin gadda dhufeeti. Maaloo teetii jii wasaawwan na bilbili mee imoon na bilbili kaameeraa si laala naan jedhe. Daabboo tee footoo qabachuu ta'ame. Shaaworiin jiraan jeesu be. Akka inni kanaa dhufe beekee. Daabboonan daabboo. Akkana yaani yoo daabboo tigisti footoo kaaftee fiddee birrii kuma tokko doolaara kuma si kannina jedhaniini. Biyya nyaadhu jedhanii maal daabboo qaddabatti argamaa miti. Haaya amma lubbuu Qaddabatu footoo kaase anaa nyaatu boonanaa birrii doolaara san nyaatuutu footoo kaasee kenneefi dhugaa rabbi. Kennuufi lubbuu. kenniif. Fichirti go erguufi. Dabbasaa irraa dhiqanniif. Anaara na bira geessa akka Ani dabbasaa. jaalladhu garuu dabbasaa jaalladhu ani dabbasaa guyyaa takka hirna oolchu dhugaa rabbi. Almataa galchi ganni kun dhufe. Jaalladhu. Muduree tara. Har'a makiinaa bitee agartee. Argame kolfaan du'e akkamitti goggodhaa hundoo achi qabdee. Margoon areemee habiibti muuziqaa tokko tana. Hudduu dhiibaniituma akka waan nu rakkanne keenyattuu mana madaamititti. Ijoollee Oromoo ani rakkadhe. Ani rakkadhe rakkoo namni naan beekne rakkataa jira. Uummanni Oromoo naan beeku ani rakkadhe. Maal rakkattee haadhoo ana rakkatu bakka kee. Looya gannitoo maaloo gannitoo waan biraa rakkoon qabu maaloo gannitoo ani rakkadhe yaa Oromoo ani rakkadhe. Obsaate sheer godhaa joo. Meeqoo lubbuu bakka nagaan nufte. Hoora kokkoos waan rakkoo keessa jiru isinitti